Projektiin ujiin Oromoo guddoon Oromoo fayyadaman tagan caaltiin jirtu jechuudha. Kanaafuu abbootiin qabeenya Oromoo namni kudhan yoo walii galtanii asirratti ijoollee waan kan hojjettu yeroo tokko sponsor gootan waan salphaa hojii seenaa Oromoo keessatti generationiif taa'u hojjettanii. Lammeessoo dabarra jirra ajandaan keenya ka jalqaba ajandaan guddayyaan kana afaan Oromoo afaan dijitaala godhuuf hojiin jajjabduun hojjetamaa turte. Hojii tanaan volunteers namooti Oromoo dargaggeessu Oromoo beektota Oromoo qaamoleen gargaara walitti dhufanii afaan Oromoo afaanota addunyaatti jijjiiruuf yeroo dheeraaf hojii guddoo hojjechaa turanii hojiin kun akka tokko tokko bu'aa argamsiisuu irratti argama. Fakkeenyaaf googilii gubbaatti afaanota Afrikaa waliin yeroo dhiyoo tasgalmaa'ee afaan Oromoo afaan biraatiin jijjiiraa argachuun sadarkaa guddaa gubbaatti argama. Wanni kun ammoo afaan Oromoo afaan dijitaala tolchuu jechuun hojiilee jajjabduu inni kee darbutti jira. Hojiin sun hin xumuramne. Hojii sun ammoo bakka dhaqqabsiisuuf dargaggeessu Oromoo warrooti waan kan qindeessan hojii jajjabduu jiru. Kanarra dubbanna yoo. Projektii kana yookaan hojii kana walumaa galatti afaan Oromoo dijitaalessuu jennee yoo ibsine wayyanatti fakkaata keessumaa kaampaniiwwan tajaajila intarneetii fa'aa kennan hedduun jiru amma Google dabalatee Facebook dabalatee Ableen Brownis hedduutu jiru isaan kanarraa galchuu isaan kanarratti afaan Oromoo akka afaanota addunyaa kanaan dura achirraan tajaajila kennan cina hiriiree maddii hiriiree achirratti tajaajila barbaachisaa ta'e akka kennu gochuudha hojiin irratti hojjetamaa jiru. Kanaan dura dhuunfaadhaan namoonni akka Abdiisaa Baancaa akkasumas namoonni keessaa fi alaa namoonni quuqama afaan Oromoo qabanii fi waan kana waa'ee adeemsa kana beekan deemanii afaan kana Google irratti hiikoo akka argatu yookaan afaan Oromoo irraa gara afaanota birootti afaanota biroo irraa immoo gara afaan Oromootti hiikoon akka kennamu barreeffamaan sana gochuudhaaf danda'aniiti kan isaan jiranii Facebook irratti tajaajila translationii afaan Oromoo kun akka kennamu taasisaniiti kan isaanii jiranii hojiilee hedduun hojjetamanii jiru hojiilee hojjetaman sanaan immoo bu'aan argame bu'aa salphaa miti jechuudhaaf hin danda'a keessumaa kan Google irratti afaan Oromoo akka hiikaa argatu yookaan akka bakka argatu taasisuudhaaf hojjetame kun yeroo gabaabaa keessatti illee bu'aa guddaa argamsiisuudhaaf kan danda'edha. Namoonni akka afaan sana baratan hin taasisa tajaajilamtoonni salphaatti akka afaanota biroo irratti hiikoo argatan itti tajaajilaman taasisuudhaaf kan danda'udha. Yeroo ammaa immoo piroojeektii adda ta'e tokko qabatanii dhufaniiti kan isaan jiran yookaan adeemsuma afaan Oromoo dijitaalessuudhaaf deemamaa jiru kana gara boqonnaa itti aanutti ceesisuudhaaf kan danda'u afaan Oromootiif illee boqonnaa haaraa banuudhaaf kan danda'udha. Piroojeektiin amma waldaan afaan Afrikaa yookaan afaan Afrikaa Association jedhamuun kan beekamu irratti hojjechuu irratti kan isaanii argamanii afaan Oromoo Audio Digital Translation Project jedhamuun kan beekamu wanni kun egaa kanaan dura akkuma kaase jecha barreeffamaan hiikuu ture Google irratti kan ittiin tajaajilli kennamaati ture. Yeroo ammaa immoo jecha sagaleedhaan amma fakkeenyaaf jecha afaan Oromoo tokko afaan Ingiliffaatiin hiikoo isaa yoo barbaadde achirratti haallee achirratti dubbattee ittiin hiikoo isaa argattu afaan Ingiliziidhaan yookaan afaanota birootiin jechoota dubbataman gara afaan Oromootti hiikee kan siif dhiyeessu waan kana piroojeektii kana dhugoomsuudhaaf tattaaffii guddaa irratti kan isaanii argamanii. Egaa piroojeektiin kun akkuma isaan kanaan dura hojjetamanii guddina afaanichaa keessatti hiikoon inni qabu olaanaadha. Gama tajaajilamtootaaf hojii salphisuu irratti bittaaf gurgurtaadhaaf madda diinagdee illee ta'uudhaan akka faayidaa guddaa argamsiisuudhaaf danda'u afaan Oromoof boqonnaa haaraa banuuf kan danda'u akka ta'edha. Namoonni piroojeektii kana walitti qaban yookaan hoogganaa jiran kan isaanii ibsuu irratti argamanii. Dhimma kanarratti waldaa afaan Afrikaatiif walitti qabaa boordii ta'uudhaan tajaajilaa kan jiran Profeesar Tashoomaa Soorumsaa tibba darbee OMN irratti affeerree waa'ee piroojeektii kana gaafachaati kan inni turre gabaabsinee yaada isaanii dhageenya walitti deebinu. Afaan Oromoo amma akkuma beekamu kanaan dura Google irratti translated ta'eeti Google'itti galee jira. Sanarratti dabalatee text to speech jecha gara sagaleetti hiikuu jecha gara sagaleetti hiikuun piroojeektii jidduu kana Google'n afaanota murtaa'eef carraa kenna. Afrikaa keessatti afaanota gara sadiinatti fakkaata afaanota kanaaf carraan kenname afaanota kana keessaa afaan Oromoo isa tokko. Google yeroo murtaa'e keessatti hojii kana hojjedhuuti fidisiin jedha.
Kanaaf amma haalli keessa jirru jecha gara sagaleetti hojjechuu keessa jirra jechuudha. Jechi gara sagaleetti gaafa hojjetame akkuma dura kaasee maxxansaalee gurguddaa keessattuu sagaleedhaan maxxansa tokko dhaggeeffachuu yoo barbaadde oodiyoodhaan jechuudha. Wanta barreeffame sana gurra keerra gootee dhaggeeffachuu dandeessaa jechuudha. Kuni namoota qaroo dhabeeyyiifillee faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Inni kun maal barbaadaa akka piroojeektiitti kan ammatti jirru isa kana. Inni kun ogeeyyii ciccimoo barbaadaa, ogeeyyii afaanii akkasumas ogeeyyii gaazexeessummaa keessatti ga'ee guddaa qaban faa barbaada. Ogeeyyii saayinsii uumamaa, saayinsii hawaasummaa keessattis hirmaannaa qaban ni feesisaa jechuudha. Kanaaf piroojeektiin kun yeroodhaan daanga'ee guyyoota muraasa keessatti xumurtanii upload akka gootan yaada jedhutu lafa jira jechuudha. Ammatti kan of harkaa qabnu piroojeektii isa kana. Hojiin afaan Oromoo dijitaalessuu gaa Google Translation yookiin immoo afaan Oromoo Google irra baasuudhaan kan eegalame ji'oota lakkoofseerra erga afaan Oromoo gara Google'itti translate ta'ee parsantii guddaadhaan hiikameetti jira. Afaanota hedduu keessa afaanota addunyaarra jiran 6,000 keessa warra Google Translationii qaban 130 wayiin caalu keessa afaan Oromoo tokkodha. Kuni tarkaanfii guddaadha keessumaa. Namoota dhuunfaa tuuta namoota baay'ee hin ta'iniin waan eegalame amma sadarkaa hiika qabeessatti waan dhufedha. Kun waan jajjabeeffamuu qabuu fi tarkaanfii guddaa yeroo malutti illee raawwatamuutu irra ture. Egaa amma wanni haga yoonaa ture text translation yookiin immoo afaan Oromoo barreeffamoota afaan Oromoo afaanichaa jechuudha. Walii galatti afaan biraatti barreeffamaan hiikuudha ka ture. Boqonnaan amma gaaffii deebii kanarraa dhageessan text audio translation yookiin immoo barreeffamarraa sagaleetti translate gochuu jechuudha. Kana jechuun afaan Oromoo afaan Ingiliffaatti, afaan Fireenchitti, afaan Arabitti yookiin immoo afaanoti biroo gara afaan Oromootti sadarkaa kanatti akka translate gochuu danda'anitti boqonnaa geessuudha. Kunis eegalameeti jira. Warri kun warra hojii kanatti jiran keessaa isaan muraasaadha. Afaan Oromoo dijitaalessuun faayidaa maalii qabaa? Tokko afaan Oromoo guutuu addunyaatti fiixee kamittuu accessible ta'ee akka baratamu ijoollee xixiqqoo maatiin dhiibba tokko malee ijoollee isaanii rakkoo tokko malee mana keessatti bakka tokkotti immoo gargaarsa maatiillee bakka hin barbaachisnetti namni afaan Oromoo barachuu danda'a jechuudha. Fiixee addunyaa kamirrattuu Chaayinaa ta'uu danda'a, Laatiin Ameerikaa ta'uu danda'a, Yuuroop, Awustiraaliyaatti jechuudha. Inni kan biraa haga yoonatti addunyaan keenya guddina afaanii, guddina saayinsii hanga yoonaa dabarsite keessatti riisarchoota baay'eetu qorannoo hedduutu gaggeeffame ka barattoota Oromoo fayyaduu danda'an jechuudha. Oromiyaa keessattis, Oromiyaan alattis. Kanaaf access goota jechuudha. Riisarchiiwwan armaan dura afaan garagaraatti afaan Google Translationii qaban 130 jedhe sani gara afaan Oromootti hiiktee baadiyyaa bakkeewwan Oromoon jiruu fi bakkee dhimma Oromoo qoratamuu fi gola addunyaa hundumattuu qorannoo gaggeessuu dandeessa jechuudha. Oromoonis Faranjiinis. Karaa biraatiin immoo addunyaan keenya amma digitaalaayiz ta'ee jira. Wanni tajaajilli addunyaarra jiru hunduu gara digitaal ta'aa jira. Biizinasiin digitaal ta'aa jira. Sochii namaa, sochiin biizinasii, waltajjiin akkanumallee online amma daldalli biizinasii gari caalaan dominate ta'aa kan jiru digitaal ta'ee jira. Amma mana teessee application wayitiin delivery ajjechuun nyaata waan garaagaraa addunyaarra jechuudha. Alibaba company jedhamu jira amma chaayinuma taa'ee application waan Afrikatti waan baay'ee daddabarsaatti kan jiru. Oomisha Oromoon qofti qabu fa'a oomishee gara addunyaa garaagaraatti raabsaa jira. Kaampaniiwwan akkasii baay'ataa jiru. Tajaajilli biizinasii addunyaa guutumatti amma sadarkaa digitaalaayiz ta'uutti dhufaa jira. Kanaaf kun faayidaa qabaata jechuudha. Afaan kun yoo digitaalee sarviisii addunyaarra jirtu kan onlaayinii argamu hundumaa argachuudhaaf haala salphaa uumaa Googiliin mataansaa sarviisii hedduu qaba. Appilikeeshinii gara lakkoofsaan baay'ee anamma maqaa waamee fixuu hin dandeenye
Kanaaf wanni jarri kun itti jiran hiika qabeessa jajjabeeffamuu qabu gargaaramuutu irra jiraata. Absolutely. Waggaa dabre bara 2021-22 afaanota Afrikaa 10 afaan Googilitti dabalaman keessa afaan Oromoo tokko. Afaan Oromoo gaafas lakkoofsa afaanota Afrikaa baay'inaan dubbataman keessa sadarkaa qabu ture afaanota jiran. Itoophiyaa keessatti afaan duraan Googil irratti aad godhamanii dabalamanii jiru oola turan afaan Amaariffaa qofa. Waggaa dabre ammoo afaan Tigreetiif afaan Oromoo afaan Tigree ammoo Eertiraaf Tigraay dabalatee godhame afaan Oromoo Keeniyaa biyyoottan hedduufitti dabalame armad dabalamuun akka injifannoo guddaatti ilaalamaa turte afaan Oromoo hammaan tan afaan Googil taane addunyaa gubbaatti afaanota 133 waliin hiriiranii gabaa gubbaa jiran kun imala akkam kee darban jedhanii seenaa yaadachiisuun barbaachisa waggaa dheeraa afaan Oromoo kun tuffatamaa turanii jechi namni hedduun ittiin beeku afaan reediyoo cabsuu jedhanii mootota Itoophiyaa kan bulchiisota Itoophiyaatti qoosaa turanii taatus qabsoo jajjabduu uumati Oromoo godheef cabsootan keessatti addu dureen kaafam addu dureen kabaji kamalu jaarmiyaa Oromoo addi bilisummaa Oromooti jechuudha qubee barsiisuu keessa gaheen addi bilisummaa Oromoo taphat eenyullee ol ta'uu isaatiif kabaj guddaa malaa fi sun qofaami garee opdiyoo tammaan tan barcuma gubbaa jirtullee garee TPLF waliin taate afaan Oromoo akka afaan barnoota taaniif rooli ayuu taphattee galata malaaf jechuudha nam galati maluuf cufa galata galchuu qabanii manneen barnoota hedduu keessatti afaan Oromoo baay'inaan diqqaadhi guddadhi baratamaa turanii ammaan tallee taatu bakka hedduu baratamuu jiranii dhiibbaan akka jiraatu dhiibbaan hin jiru jechuun dandeettu dhiibbattuu jira dhiibbamuu hin qabne jira taatullee waan kan cufu mo'atee afaan Oromoo sadarkaa kanatti afaan Googilii taanii afaan teekinooloojii miidiyaa hawaasaa hedduu irratti afaan Oromootiin fayyadamu dargaggeessi Oromoo afaan Oromootiin Facebook irra barreessu afaan Oromootiin waan barbaadan search godhanii argatu odeeffannoon hedduun afaan Oromootiin bahu jiran kun waan salphaa miti jedhamana afaan diijitaalii jechuun wantoota akka teekinooloojii amma addunyaan ittiin buluu jirtu tan cuf gubbaatti afaan Oromoo argachuu jechuudha. Waan salphaa miti. Carraa akkam qabaata afaan Oromoo guddisuu keessatti namoota muraasa callaatti keessatti adda dureen hirmaachuu jira. Bu'aan isaa warqa caalaa uummata Oromootiif dargaggeessa Oromootiif afaan Oromoo afaan dijitaala ta'uun hundi caalaa bu'aa diinagdee guddaa uummata Oromooti qabaata. Bu'aa diinagdee sun kan fayyadamu arda addunyaa gubbaatti uummati addunyaa parsantaan olaanaan hojii hojjechuu jiru biizinasii fi dalagachuu jiru qarshii guddoo hattiin argachuu jiru diijitaal jechuun waan biraati miti bilbilum kan amma Itoophiyaa keessatti dhiyootanii Itiyoo Telekoom biratti Safarikoom hojii jalqabee jira Safarikoom achumteettee beessa ittiin ergattaa achumteettee nyaata kan ittiin gurgurataa achumteettee waan hojjechuuf kireetiiviti tante guutu diijitaal kan irratti hojii oolfattaa jechuudha afaan Oromoo afaanota addunyaa waliin diijitaaliin makamu jechuun uummata Oromootiif injifannoo guddoo Ikonomii yookaan diinagdee hawaasa Oromoo guddisuullee keessatti gahee salphaan taphatu hundatti irra fayyadamu waan taateef dargaggoota hojii tan keessatti adda dureen hirmaachuu jirtu. Fakkeenyaaf Abdisaa Baacaa Jaarraa namni kun hojii guddaa hojjeta. Hojii midhaatti hojjeta. Adda dureen kanarratti hirmaachuu jirisa garee warra tajaaramtaa afaan Afrikaa maqaa jedhuun socho'uu jirtu tun itti gaafatama dhaloota fudhattee hojjechuu jirti malee abbootiin qabeenya Oromoo baay'ee jiru. Biyya keessa sabeessa guddoo qabdu jirti. Taal jirtu jira. Afaan kun kawaloo eegitaan dargaggoota kan jabeessuu cina dhaabbachuu aamileen jabeessu haamilee qaba haamni qaba haas keessatti hirmaachuu danda'u irratti hirmaatee tiraansleeshinii godhamtu hamma waliin deeggaree hojjechuu habeesse qabbeesseen jajjabeessu hojii warra qofa don ta'in itti gaafatam dargaggoota muraasa kan qofa don ta'in itti gaafatam uummata Oromoo bal'aa jedhama. Barachumtiyyuu bara dijitaalaati jedhama. Bara dijitaalaati jechuun egaa afaan Oromoo immoo dijitaalawaa gochuu jechuun afaan Oromoo bara afaan akka inni tarkaanfatu addunyaa afaan akka inni tarkaanfatu gochuu jechuudha. Kun qabsoo guddaadha dubbii keenya irratti afaan Oromoo biyya uummata Oromoo keessatti illee biyyuma Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti illee hacuuccaa akkamii keessa akka tureef haga har'aatti illee afaan federaalaa illee gochuun dadhabame afaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee illee gochuun dadhabame hacuuccaa guddaa keessa afaan jirudha haga har'aatti iyyuu Projektiin kun garuu sanaa olitti tarkaanfachiisee afaan addunyaa gochuu irratti argamaa jechuudha afaan Oromoo. Kun qabsoo guddaadha, hojii guddaadha wanni eegalamee jiru. Egaa akkuma isin iyyuu kaastan kanaan dura Abdii Saanfaa namoonni garaagaraa hayyoonni garaagaraa dhuunfaadhaan waan kan irratti kaka'umsa mataa isaaniitiin irratti hirmaatanii hojjetaati kan isaan turanii. Hojii bifa faca'in hojjetamaa jiru kana ture sana walitti qabuudhaaf bifa qindaa'een gochuudhaaf ammoo amma waldaa hundeessaniiti kan isaan jiranii ESRI jedhamuun kan inni beekamu afaan Africa Association kan jedhamu kanaa jechuudha. Egaa dhaabbanni kun yookaan waldaan kun ammoo projektii ammarraa dubbataa jirru kan jecha
gara sagaleetti Google irratti hiiku kan qabateeti kan inni jiru. Google jara kanaaf yeroo gabaabaa kenneeti kan inni jiru projektii kana dhugoomsuudhaaf jechuudha. Jechoota haga 300 natti fakkaata yoo dogoggoruudhaa baadhee yeroo gabaabaa keessatti gara sagaleetti jijjiiranii akka dhiheessan sanarra dhaabbatee tajaajilli kun akka eegalamu gochuuf tattaafatamaa jira. Kana gaafatamaniiti kan isaan jiranii. Yeroo gabaabaa gaafataman kana keessatti kana dhiheessuuf ammoo humna guddaadha kan inni gaafatu. Tokkoffaa hojiin kun bifa qulqullina qabuun hojjetamuudha kan irra jiraatu. Ogeeyyii afaaniitiin, ogeeyyii miidiyaatiin, ogeeyyii kallattii garaagaraatiin jiraniin deeggaramuu danda'uutu irra jiraata. Kanaaf kana dhugoomsuudhaaf tattaaffii guddaadha kan isaanii gochuu irratti argamanii. Tattaaffiin taasifamaa jiru kun yookaan hojiin hojjetamu kun ammoo humna guddaadha kan inni gaafatu. Sababni isaas ogeeyyii qacaranii hojjechiisu bakka hojiin kun walitti qabanii seentarii tokkotti walitti qabanii bifa qulqullina qabuun hojjechuudhaaf bifa loqoda godinaalee Oromiyaa hunda bakka bu'ee of keessatti hammachuu danda'een hojjechuudhaaf sadarkaa sanatti qophii isaanii itti jiranii. Kun ammoo humna guddaadha kan inni gaafatu. Humna guddaa gaafatu kan ammoo uummata Oromoodhaaf akka uummataatti yoo tumsuun danda'ameef waan baay'ee salphaadha jechuudhaaf hin dandeenya. Projektii kana tumsuudhaaf gara biyya alaatii GoFundMe faa banuudhaan akkasumas biyya keessatti akkaawuntii garaagaraa akkaawuntii baankii banuudhaan qopheessuudhaan uummanni akka tumsuuf namni waa'ee afaan Oromoo na ilaallata jedhu hundumtuu akka irratti hirmaatuuf haala mijeessuu irratti kan isaanii argamanii. Abdii isaan faa kanuma wal qabatee ergaa qabu. Ergaa isaanii kana dhageenyee walitti deebina. Afaan Afrikaa Association kan jedhamu jira. Afrikaa kana dargaggoota as jalatti walitti qabnee seera qabeessummaadhaan tattaafachuuf, seera qabeessummaadhaan hojii kana raawwachiisuuf akkasuma ammoo deeggarsa hoo gaafannes maqaa dhaabbata kanaatiin deeggarsa gaafanneeti dhaabbilee Oromoo dhaabbilee biizinesii Oromoo keessa jiran afaan Oromoo tajaajila yeroo itti tajaajilaman tajaajila ittiin barbaachisan itti kennuudhaaf isaan qarqaaru waan ta'eef daldala keessatti akka isaan qarqaaru beekaniiti dhaabbileen Oromoo abboonni qabeenya akkasuma immoo hawaasni keenya biyya keessaa biyya alaa akka cinaa dhaabbatutu barbaachisa jechuudha. Gaafa humna godhachaa dhufne dargaggoota ogeeyyii afaanii ta'an yeroo ammaa yuunivarsiitoota Oromiyaa keessa jira hundaafuu xalaa'aan barraa'eera yuunivarsiitoota hedduu irraa hayyoonni afaanii walitti qabamaniiru. Hayyoota gara 100 jalatu jira dargaggoonni immoo Google irra hojjechaa turan gara 150 gahu. Dargaggoota kana walitti qabnee hojii kana qindoominaa hojjechuuf qulqullina qabeessummaa isaatiif yoo xiqqaate ijoollee hojii kan irra jiraniif kaardiin guutamee haalonni tokko tokko mijatee ijoollee motiveet goonee appreciate goonee akkasuma immoo gammachiifnee hojii kan hojjechiisuu danda'uudha qabna jechuudha. Oromoon yeroo hunda waanuma hunda bilisaan teenyeetu ilaaluu hin qabnu nu miti kunoo naannoon Affaar nu as eegalanii ijoollee teessisaniiti amma mallaqa kafalanii fi badhaasallee ijoollee sadarkaa fuulduraa jirtu sadarkaa badhaasaatitti badhaasanii akka hojiin qulqullinaa hojjetamu taasisutti jiranii akkasuma kanoo naannoon Tigraay illee dhuguma waraana xumuran booda hojii kana afaan isaanii irratti hojjechuu eegalaniiru. Afaan Oromoo irrattis hawaasni keenya kaka'umsaa wanni hojjenneef hin jiru. Hawaasa keenya bal'aa biyya keessaa biyya alaa jiruuf illee waamicha goona jechuudha. Yeroo ammaa damee keenya biyya Awurooppaa, biyya Ameerikaa, biyya Awustiraaliyaa irratti akkasuma Kanaadaa irratti damee babal'isaa irraa sababni isaa akkuma dura kaase hawaasni bal'aan biyya keessaa biyya alaa hundumtuu keessatti hirmaatee keessatti of argee afaan isaa irratti inni ogummaadhaan hirmaachuu hin dandeenye qabeenyaan inni ogummaa qabu ogeessi afaanii ogeessi seerlugaa ogeessi teeknikaa hojii kana keessatti hirmaatee immoo gahee isaa akka bahu waamicha dhiheessuu barbaada. Ogeessa ICT Abdiisaa Bancaa fi tuuta isaanii hedduu galateeffanna hedduu jajjabeeffamuu qabu. Egaa piroojeektiin kuni piroojeektii afaan Oromoo dijitaalaayiz gochuu kuni inisheetivii namoota akka kanaatiin kan sadarkaa kanatti dhufe. Malee amma afaanoti Itoophiyaa keessaa Google Translation keessa galaa jiran ka akka afaan Affaar, afaan Tigraay, afaan Soomalee, afaan Amaariffaa abbaa qabu amma. Warde amma mootummaan naannoo Affaar Abdiisaa faawame yeroo dhimma kanarratti akka isaan gargaaru godhani laalaati ka ture. Afaan Sumaalee biyyoota lama keessatti dubbatama Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessatti gam lamaanuu irratti hojjetamaa jira. Afaan Amaariffaa abbaa qaba.
afaan Tigraay uummata Tigraay rakkoo keessa jiraatu malee Eritiriyaatti mootummaa irratti hojjetaa jira. Afaan Oromoo afaanota Afrikaa keessaa sadarkaa sadaffaarra jira jedhamee uummata guddaadhaan dubbatamu kana mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma dijitaalaayiz gochuu kanarratti tarkaanfii inni fudhatee hin jiru. Ijoolluma kana gargaaree biiroo kennaaf hin jiru kireeffatanii keessatti hojjetaa jiran. Siifan kenna guyyeessa. Kanaaf wanni kun abbaa horachuu qaba yookiin warri amma tiimiin dhimma kanarratti hojjetu karaa mootummaadhaa karaa dhaabbilee dhuunfaa abbootii qabeenyaa deeggaramuutu irra jiraata. By the way wanni amma yuun kaase afaan Oromoo yoo sadarkaa kanatti dhufe faayidaan irraa argatamu tokko lama waan jedhame ibsamu miti. Tokko standardized ta'a bakka afaan waaltaa ta'a boriftaan rakkoo dogoggora qubee rakkoo seer lugaa rakkoo garaagarummaa loqodaa jiru dhiphisee afaan guutummaatti addunyaan garaagaraa itti walii galu gochuu waan dandeessuu fi waaltiin afaaniif bu'uura guddaadha jechuudha wanni kun. Inni kan biraa afaan kuni waggootaaf cuucca jala ture. Gaafa kana gootu carraan hacuucamuuf du'eera jechuudha. Afaan Oromoo kana booda hacuucamuu hin danda'u jechuudha. Dijitaalaayiz ta'eera afaan addunyaa ta'ee jira afaan waliigaltee kaataa of duuba deebi'ee hacuucamuu akka hin taane godha. Amma tarkaanfiin amma itti deemamaa jiru kun audio translation bakka hundatti namoota hubannoo hin qabne hedduuf illee fakkeenyaaf amma fiilmiin tokko Netflix irraa ilaaltu afaan Oromootiin translate ta'uu jalqabe jechuudha bara. Televiziyoonii Arabaarraa oduu dhaga'uu barbaadde Press TV Arabifoota haasa'oote afaan Oromootiin dhaggeeffachuu dandeessa jechuudha. Reediyoon akkas BBC'n waa'ee Oromiyaadhaa afaan Ingiliffaatiin maal jedhee hojjete afaan Oromootiin barreeffamuu yoon barreeffamin waa tekstiin suni oodiyoodhaan afaan Oromootti hiikamee dhaggeeffata jechuudha. Kanaafuu faayidaan isaa hedduudha. Garuu namoota initiative fudhatanii sochii kana eegalan qofa irratti dhiifamuun irra hin jiraatu. Multi purpose hojiin afaanii waan salphooti miti. Hojiin afaanii waan salphoo miti. Bu'aa isaa irra dubbattanii jirtanii balliftanii bu'aan isaa harki caal uummata Oromoo warra Oromummaatti aman hundaaf sun keessatti ammoo gaheen dhaabbilee mootummaa uummata taane kan inni fayyadu akka jaarmiyaati mootummaa jechuudha. Mootummaan barnoota barattoota barsiisuu jira. Afaan kun afaan dijitaala ta'uun barnootaaf karaa salphaan ta'e barnootiin argama. Karaa salphaa ta'een fayyaa odeeffannoon fayyaa wanniin ta'a teknooloojii waan hundi waan hedduuf keessa waan hammatuu fi afaan Oromoo kan oodiyoo dijitaala jedhan akkuma Abiraam jedhe waan jechaan dubbatan sun sagaleen kaa'u afaan Oromoo irratti jechuudha. Namni afaan Oromoo kan barachuu barbaadu haqube dubbisuun been kliik godhe jecha afaan Oromoo sun dhagaye hiika guddaa qaba jeneraala akka waliigalaa. Kanaafuu kun itti gaafatamnu hundaati. Itti gaafatam hawaasa, itti gaafatam mootummaa, itti gaafatam nam Oromoo ofiin jedhu cufa waan taateef Oromummaan callisanii gizee muuziqaan sirbanii waliin boo'u miti. Oromummaan guyyaa barii oogwe waliin weeddisanii Oromummaa himachuu miti. Waan Oromoo laallata irratti gati umniteeti baasu waan taateef dargaggeessi beekumsi qabu humnaan irratti hirmaachuu hawrii qaba abbootiin qabeenya. Baay'ee projektiin hojiin Oromoo guddoon Oromoo fayyadaman tagan caaltiin jirtu jechuudha. Kanaafuu abbootiin qabeenya Oromoo namni 10 yoo walii galtanii asirratti ijoollee waan kan hojjettu yeroo tokko sponsor gootan waan salphaa hojii seenaa Oromoo keessatti generationiif taa'u hojjettanii irratti hirmaadhaa jenna. Waan addaallee miti barammaa kan barbaachisu ogeeyyiidha kan isaan qacaran bakka kanatti ogeeyyiin afaanii jiru kan miidiyaa kan garaagaraa hedduun jiru. Yeroodhaaf haga waan kana requirement gaafataman yookaan ulaagaalee gaafataman jechoota kana jechatti jijjiiranii sagaleetti jijjiiranii erguudhaaf amma isaan dandeessisutti hojiin kun akkuma jalqaba irratti tuquudhaaf yaala bifa qulqullina ta'een bifa hundumaa immoo bakka bu'uu danda'u akka hojjetamudha kan barbaadamu. Kana keessatti gaheen ogeeyyii afaanii ogeeyyii damee kanaan jiranii olaanaa waan ta'eef isaan kana walitti qabanii giddugala tokkotti walitti qabanii bifa qindaa'een hojjechuudha kan barbaadamee jiru. Wanni addaa barbaadame hin jiru. Ogeeyyii walitti qabaman kana hojjettoota dhimma kana irratti hojjetan kanaaf baasiin barbaachisu egaa baay'ee baasii guddaadha illee kaasuudhaaf hin danda'an. Uummanni Oromoo keessumaa abbootiin qabeenyaa Oromoo waan kana irratti yoo hirmaatan waan salphaatti keessa ba'amuu ni danda'amudha. Dhimmi afaan Oromoo dijitaalessuu ammoo akkuma jedhame hiikkoon isaa sadarkaa sanatti sadarkaa amma ka'aa ture sanatti yaadamuu danda'utu irra jiraata. Gaheen immoo kan nama maraate amma ilaalcha siyaasaatiin ilaalcha garagaraatiin waan illee adda qoqqoodamuudhaaf qabu miti wanti kun.
nama waa'een afaan oromoo na ilaallata jedhu hundumaayyuu waan ilaallatudha hojii hundumaa fayyadudha hojii hundumtiyyuu immoo tokko ta'ee irratti hirmaachuu qabu waan ta'eef sadarkaa sanatti hubachuudhaan jara kana tumsuun cina dhaabbachuun baay'ee murteessaadha waan jedhutti dabaluu fi gara qabxiitti aantu ce'uu danda'a. Waltajjii yookiin pilaatfoormii isaan GoFundMe qopheessan kanarratti namooti kutaalee garaagaraa jirtan akka gargaarsa gootan warra biyya keessa jirtan immoo baankota kanneeniin akkaawuntii banan kanneeniin deeggarsa gochuudhaan afaan oromoo dijitaalessuu akka tumsitan jenna. Kaleessa moo dheengadda baname amma GoFundMeen kun aga sa'aatii kanatti $2,200 hin caalle turre jira. Hojii dhalootaa kanarratti akka hirmaattan waamicha goona gara ajandaa keenya xumuraatti dabara sa'aatii